Haay kabajamtoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii anillee nagaa koodhaa galata waaqayyoo har'a waan ajaa'ibaatiin isiniif dhufeen jira wanti ajaa'ibaa kun maali jechuun keessan hin oolu obboleessa bilisummaa fi bilisummaan mana taa'aa jiru ani immoo shira wayiitti qopheessan jira jechuudha innis maa'inni yeroo laaqanaati laaqanan dhiyeessaaf jedhee yaadee jira laaqana kana dinnichaa akka waan waxii isaa hojjedheetti dinnicha kana laaxee osoo hin hojjetin jechuudha kalarii qofa irdiitti godhee akka waan bilchaatti dhiyeessaa fi yeroo sanaa bilisummaanis obboleessi isaas maal akka jedhan miira akkamii akka itti dhaga'amu walumaan ilaallu eessayyuu naqnaa turtiin keessan. Kanaaf egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii asitti dinnicha tokko akkasuma qaaraa irdii kalarii isaa akkanaaf yoo ta'u irdiidha jechuudha. Egaa dinnicha mummuree irdii sanas akka kalarii akka waawwatamee bahetti kalarii isaa akkanaaf yoo godhu itti naqa jechuudha. Kanaanan piraank irratti hojjedha jedhee yaada. Piraankichi yoo naa milkaa'ee turtiin keessan nama wajjin haa ta'u kunoo dinnicha akkuma argitanii qaaraa fi dinnicha walitti mummuree bishaan xiqqootti godhee irdiidha. Irdii keenya itti nannaa bishaan xiqqooshii itti nannaa. Akka waawwatamee hojjetamee xumuramee baheetti jechuudha kuni akkas fakkeessan jira. Egaa daawwattoota keenya maal akka ta'anii walumaan laallaa miira akkamii akka kennan sirriitti mimmi'eessaa jira jechuudha. Akkuma waan hojjetamee baheetti sirriitti mimmi'eessaa jira. Egaa mi'anuma wajjin turaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa yoon dhaames inuma ilaaltu yoon milkaa'ee akka waan hojjetamee bahee fakkaata kun amma kalarii irdii itti godhee jira akkasuma qaaraan qaba allicaa dinnicha allicaa Kotu maaliif kotu walumaan nyaanna? Nyaata. Wajjin nyaatu Xiqqoon tura nyaata. nyaadhu kee bara. Isin nyaatan Boontu maaliif hin nyaannati? nyaatan Atis nyaadhu mee. Kee bara nyaadhu. nyaatan Kee bara nyaachaa jirta? ni nyaatan nyaadhu Boone. Boone. Ooyyee. Kootu mee. Maal isinii dabartu waxii qabdu? Gowwaatii hin qabna. Maal isinii dabartu? Kee bara nyaadhu fa'aa. Nyaatan jiru. Maalii waaruu garameera as keessa? Maal? Dinnicha bilcheessite? Dinnicha ta'uu bilcheessinan akkamitti isinii dhiyeessaa alaagaa? Maalii booneen bilchaanne hoo? Akkamitti bilchaane laaqana namni waxii bilchaane akkamitti nama dhiyeessa? Ibiddumaan ututti eltaati? Ni qarstamoo? Hin qoosne dhugaa dinnichi hin bilchaanne.
Qoobsa. Kee Oomishaachuu malee dinnicha nyaatini. Nyaatini maal jechuudha? Nyaatni jechuun dhoowwachiiftamoo? Laalteertaati dinnicha kana bilcheessiteertaa. Aanamti kan hojjete. Akkamitti hin bilchaanne ree? Dinnicha bilchaate amma ofii keetii yoo dhiistee isa maal dhoowwita nyaatni jetteen jedhama. Dinnichi mee hin bilchaanne siin jedhe. Ati inni irraanfatti immoo? Inni irraanfanne bilcheessitanii isinii gudi malee nyaata. Isaan argee jiru naan mormitaa boontu. Yoo dinnichi Eshee too bilchaate ta'e akkamitti nyaachuu dandeesse? An argee amma dinnicha si'a tokko fudhee ilaaleera garuu dinnichi hin bilchaanne. Akkamitti ta'e? Bilchaatee akkamitti ta'e akkoo toon bilcheessin laagaan akkamitti isinii dhiyeessa godha? Jechuun walumaa galatti irraanfattee moo yookiin dheedhii isaa akkanatti nyaatamu jettee fittee tarii yoo akkas ta'e malee dinnichi kun ibiddumaan hin turre. Maal akkamitti nyaata nama dhoowwin ishee ofii keetii dhiistee. Dinnicha hin tuqin kee baree. Hin tuqin ofii keetii yoo dhiistee. Amma asirraa fuudhi yookiin nyaadhuutu ilaali dinnicha kun. Wadii qabna wadii kaan hin qabna dinnicha asirraa kaasi. Yookiin asumarra taa'ee siifaa. Siifaa jedhee amma namni akkamitti too bilchaanne namaa dhiyeessa laaqa. Amma bilchaateettee dhiyeessite. Bilchaatee dhiyeessa. Ilaalteertaa? Ilaalee. Dinnichi bilchaanne ta'uu danda'a rakkoo hin qabu bilisummaa dhiisiiti nyaadhu qaba. Eshi nyaata biraa nyaatu baay'ee. Yoo duraan hin laalle ta'e ati ammayyuu laaluu dandeessa dinnicha. Nyaata biraa fayyadame ishee rakkoo qaba. Waxiin jira waan ta'eef waxii biraa fayyadame. Sijjammaratuma ta'e yoo amma inni iyyuu callisee fayyadamaa jira atamma dogoggora jiru booda namatti nimtu. Ati akkamitti yeroo lafaallee ture itoo ta'e rakkoo hin qabu keessummaa wajjiniin akka kanaan dhiyeessitu. Ati akkamitti keessummaa kun dura Otoo dinnichi akkam taa'ee maal goone nyaata? Rakkoo hin qabu. Amma jiru hin dubbadhu yoon jedhe akkamitti nyaanna ree? akkamitti nyaata dhiista kaafuu ammayyuu dhiisa jirta. Maal ta'e jennee dhiibna atu bilcheessee fidee ta'uun. Amma baqaa waan nuti nyaata. Ati dogoggora kee namantu jechuun ilaali. Maal ilaalaree nuti wajjin nyaata. Amma rakkoo qabu innis maatiidha rakkoo qabu amma garuu ati dogoggora kee laaltee amaluu qabu. Maal godhee booda sitti machi nyaata itti mukees booda kan godhee sitti. Dogongorri ni mudata guutuu tokko waan ta'eef. Waan booda lukitoo amma otoo xiqqaadhuma nyaannee waan booda sitti mudatu dhiyaatu dinnichi kuni ati ibidda irraan geessirtaa. Akkamitti amma nyaata nyaatamoo ni nama dhoowwita. Keessummaa dhoowwaa jirtamoo ni. Kaan nyaana rakkoo hin qabsa kaan nyaanna kana hin bilchaateettee nu dhiyeessuun kee baay'ee na gaddisiisa. Akkamitti akka kan taate naan garu. Maal taatee nyaata inni dubbii jaalata nyaata. Kan nyaata kan nyaadhu bakka. Kan dhiisi nyaadhu. Hin jira rakkoo hin qabu san nyaanna ati maal akka taate eessa akka turte. Asumaan tureessa. Guutumaan guutuutti atama dinnicha kana ani beekan ibiddaan hin xumne. Kanaaf kana nama wajjiniin nyaata ittee dinnicha itti dabaltee nu dhiyeessuun kee. Nyaata ittee jedhee. Bilcheessiteera. Situ balleesse kaa nyaata inni maal Amma nyaadhu ishee. inni maal ta'e situ balleesse malee badii kan kee. Nyaadhu kee barinni. Yookiis wal jijjiiree yookiis. Booda Ooyye. amma yookiin ija koo duraa deemu yookiin dinnicha kana fuudhu. Ija kee duraa maaf hin deemaa dinnichi bilchaate dhabsi jecha yaramtee. Tole immoo nyaata ree oolu. Dhiisi. Nyaatu mee. Firaanki taatareessa jilaala. Kaabeeru iddoo jiru. Akkamitti firaankiin oolu dinnicha bilcheessitee kanaaf dinnicha dheedhee fidee buutu. Isinuma irratti hojjadhee achi ilaalaa kaameeraa bakka. Firaankiin kee tasgabbaayitti firaankii achi ilaalaa. Firaankii sin godheera. Dinnichi dhuguma bilchaanne. Nyaata irratti firaankiin ogoota amma. Nyaata irratti firaankii ajaa'ibaa asirratti hojjadhee. Dogongoran see. Kee barmaatu sitti dhaga'ama. Laala nyaata kana ani afaan kee godhee dinnichi dheedhii akka jirutti ibiddi hin turne jechuudha hin beekamu. Gara Kee baratanii fayyadamtee. baga firaanki ta'e baga firaanki yoo ta'e dhuguma booda bilchaatee raayitee naan mormitoo ta'e booda rakkoo guddaa qaba ture. Akka dheedhii ta'e beekeeraa ni garuu tarii bilisummaan ni aara jedheetuma dhiise. Malee ilaalteerta Dhiise. maalan gargaartu yuree Ammaaf tarii dogongorte maali jedheetiin ani akkasitti yaadne. amma fuudhi tole haa ta'u nyaachuu barbaada. Amma egaa daawwattoota keenya akkasitti
waan ajaa'ibaa irratti laaqana irratti hojjedhee dinnichi dhuguma ittiin mormi malee dinnichi dheedhiidha. Egaa kana gaa nyaadhattis sanarraa fuudhaa rakkoo hin qabu.